muka hedduu waliin jala teenye sagantaa fuulduraa hedduu lafa keenye waliin nyaannee dhugnee waliinis agamne gaddaan liqimfamnee waan taan wallaallee aadaa du'aa taanaan qonnee walawwaalle. Ayyu dure gaafasi magarsa barii dabalatee jilli ergam kanoomoottan 13 of keessa qabatti shifta Soomalee kufuun Bakshinniigaa jedhamtu taal gaddisiisa ta'anii mijjeefaman. Waggoottan 40 dur abaawoon gootota saka irbu Oromummaa nyaachuu diduun bool tokko tawwaalaman buur godhachuun eebilitti 15 guyyaa gootota Oromootii jedhe. Nulleen baga guyyaa gootota Oromoo kan nagaan geettan jecha Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Studio gaafa Afrikaa irraa oduuteen tajimaata eebili 15 bara 2022 xeeyyanne jirra nuuf dhiyaadhaa jeen. Waggaan 40 dur Bakshinniigaat waggaan 30 guyyaa gootota Oromoo kun har'a Oromiyaaf akka addunyaallee kabajame oolee jira. Seenaan isa maal fakkaata? Imaan gootota wareegamtoota bakkaan ni geennaan immoo ibsa ajajaa olaanaan abaa woboo guyyaa gootota Oromoo jechuun eebili 15 ilaalchisuun baasii yeewuun ingidaatisan deem. Naannoo Beenshaangumuuz godina Matakkal keessa dilbata dabre kanarra kaasee xiqqaatti dhalattooti Gumuuz lakkoofsaan 80 caalan jimlaan ijjeefamanii jedhan. Haleella qindaa'aa waraanni mootummaatiif humnooti faannoo akkasumas humnooti naannolee bira godhan jedhaniin ilmi nama dhumuu jira. Abarraan birruutti san deema. Oduu teentalaatiin immoo Afrika kibbaatti maalla. Jaalaqab torbaan kana kee roobi guddaan roobu ordofe mucuci lafaatiif lola cima uumamee jedhanii lakkoofsi namoota dhumanii 340 caalu mootummaan biyyattii beesis. Dheedi duurubbaan kuta bulchiisu waazuulu naataalaa wardhum kanaan alallee namoota lakkoofsaan 50 caalan buqqaanii jedhanii booda irratti itti deebiin. Ashama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irra deebi'uun baga guyyaa yaadannoo wareegamtoota gootota Oromoo nagaadhaan geessan isiniin jenna. Oduun keenya har'aas bal'inaan kabajuma guyyaa gootota Oromoo kana irratti kan fuulleeffatedha. Waliin turaa kan isiniin jedhanii hun ingidaati. Walakkeessa bara 1978 irraa kaasuun hanga dhuma bara 1979tti mootummaa Dargiitii fi mootummaa Soomaaliyaa kan Ziyaad Baareetiin hoogganamurraa lolli cimaan irratti banamee kan ture adda bilisummaa Oromoo wareegama jabaan booda amajjii tokko bara 1980 korachuun waajjira isaa Mogadishoo Soomaaliyaatti banuuf murteesse. Hayyuu duree gaafasii magarsaa barii dabalatee jilli garas ergame harka shiftaa Soomaaliyaatti kufuun Bakshinniigaa jedhamutti haala gaddisiisaa ta'een ajjeefamee jira. Waggoottan 40 dura goototi qabsoo bilisummaa Oromoo kunniin erbuu Oromummaa nyaachuu diduun boolla tokkotti awwaalaman. Kana bu'uura godhachuun adda bilisummaa Oromoo eebila 15 guyyaa gootota Oromoo jechuun moggaasee jira. Waggaa 37ffaan kabajaa guyyaa kana har'a dhalattoota Oromoo guutuu addunyaarra jiran biratti yaadatamaa oolee jira. Eebila 15 seenaan isaa maal fakkaataa waan jedhu guyyoo waariyoo akkatti aanutti qindeesseera. gaddaan liqimfamnee waan taan wallaallee aadaa du'aa taanaan qonnee walawwaalle. Nu Oromoo taane mana baane amantaan addaan hin baanu. Kakuu Bakshinniigaa jedhama. Warri kakatimmoo qabsaa'ota gameeyyiif hundeessitoota adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO'ti hoogganaaf ayyu dureen magarsa bariitii jedhu. Seena waggoottan 40 dur yaadachuu jirra. Eebili 15 guyyaa gootota Oromoo waan taateef walakkees bar 1970 irra kaasuun haga 1979 ABO'n albaay'ee rakkisa keetu jedhan abbootiin qabsoo. Yeroon kun yeroo lolli Soomaaliyaatii fi Itoophiyaatti dhumate waraanni Ziyaad Barree ari'amee baay'ee. Mootummaan Dargii immoo humna adda bilisummaa Oromoo hagaaf sun ijaaramaa jirsun dhabamsiisuuf duulbanee jedhani. Loltooti magarsa bariitiif galaasa dilboo Oromiyaa kutaala akka Baalee Arsii Harargee keessa duul impaayir Itoophiyaatiin rabbanamu ofirra deebisuuf lol cimaa seenu isaanii
seenaan agarsiisa. Qunnamtiin isaanii addaan citanii facaa yaaddoon jedhulleen guddoo turte jedhan miseensoti gameeyyiin dhaabichaa qabsoon haqa yoomillee taanaan ni injifatamtu waan taateef duul dargii ofirra qolanne ammajji gaaf tokko bar 1980 walitti dhumna ayyaan guddaa ayyaaneffannee jedhu. Waajjir adda bilisummaa Oromoolee Soomaaliyaa Moqoddishoo hundeessuuf armumirra murteessan. Magarsa barii yeggazu banti abbooma mitikuu gada gammadaa mu'ee abdoo cacaacabsaa firraana qaxalee dabalatee miseensota adda bilisummaa Oromoo 13 akka gar Soomaaliyaa deemaniif ajajitti kenname adoo bakka deemaniin hin bayin harka shifta Soomaaliyaa kufan. Imal jalqabanii gammoojjii Ogaadan bakka Shinniiga jedhama akkuma ga'aniin haalli isaanii eegni isaan mudat. Bakka kanumni waraan Soomaaliyaa rafe biyyi saamuuf jeeqa turshiftaa qubate ture jedhu. Waraanni Soomaaliyaa hunjibbi guddaa abaa'uuf uummata Oromoo irra waan qabuuf gameeyyii qabsootan guddoo maqaarse uffatirra baafate paanti duwwaan biis harka duubatti dheetumuu miidha guddarraan ka'e. Adoo saniin fixin dur warri Kiristaan taatan gam tokkootti warri Islaam taatan immoo gam biraatti jedhaman. Oromoo taane mana baane amantaan addaan hin baan jechuun didanii bool tokko jimlaan awwaalaman. Seenaan guyyaa gootota armirra eegale. Barii Sowaabe yookaan Magarsa barii gada gammadaa yookaan damise tacaane abba xiqqii yookaan abbooma mitikuu doori barii yookaan iggazu banti falmata uumar yookaan cacaacabsaa irraana qacalee yookaan obbodhiinsaa dhaddacha booroo dhaddacha mul'ataa marii galaanii faafamdoo yookaan gameeyyii wareegan bilisummaa Oromoo tokko jettee jalqabsiifte keessa muraasa yoo taatu Hacaaluu Hundeessaa Tangdaadhi Galaan artistooti Oro eebbisa addunyaatiif jireenya shifarraa qofa son taane qaroof beekaan Oromoo kanneen akka Taaddasee Birruu Tasfaa'uun Camadaatiif Hayilee Fidaafaan cuuf impaayerum Itoophiyaa kashirri ijaare shirtootaan tortor kanaan nyaataman. Bilisummaadhaan kabajaan namummaa gabrummaa didadhaa madda gadaantummaa. Waggoottan 37 dur adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n kabajamu jalqab guyyaan gootota Oromoo kun uummata bal'aa Oromootiif Oromiyaatiin yaadatamu irratti argama. Itoophiyaan guyyaa ABO'ti jette. ABO'n dhaaba Oromoo guddichi dorgoman qabnu waan taateef Oromoon guyyaa gootota jechuun moggaase. Hiree abba biyyummaa Oromoof Oromiyaa murteeffachuu haayoo jettuun bar 1973 hundeeffamuun isa dubbatam jaarmiyaan uummata Oromoo guddichi ABO'n yookaan addi bilisummaa Oromoo waggoota dheeraaf siyaasa Itoophiyaa keessatti adda dureen hirmaatullee haayoo mana baheef osoo milkeessin turu isaatiin dabarri immoo hoggantooti jaarmicha wal qoqqooduun harca'u isaatiin namoota hedduun qeeqamaa ture. Raasaas takkitti elema qilxuu tarargerra dhukaas jedhanitti fufsiisuuf waggoottan 40 darban qawween lolaa katur ABO woboon ilmaan isa qaalii boson keessa lolan qofa son taane uummati nagaalleen hedduun maqaa isaaniitiin nyaatamu isaanii dubbata. Sabboonummaa Oromoo hundirra dagaagsuun qubee afaan Oromoo jalqabsiisuu dabalatee Oromoof Oromummaa leellisuu waggoota dheeraaf khaymal jaarmiyaan Magarsa barii Leencoo Lataa Galaasa Dilboo Daawud Ibsaa Laggasa Wagii Goollich Dheenge Bonayyaatiif kumsa dirriba lammeessaa jechuun jaalmarroo akken war faranjoota bar 2018 irra jalqabuun maqaa wobo jedhuun citee jilaan deemu irratti argama. Gootni qabiyyaaf jiraati. Gootni qabiyyaaf wareegame. Gootni diqqaaf guddaan qabu. Gootota Oromoo qabiiteen Oromiyaaf wareegamaniif wareegamaaf qabsoo jiran cufaan baga guyyaa gootota Oromoo geettanii jeen. Fedhii dhuunfaa awwaallee yoon dhaabbanne gam tokko dhiigni wareegamtootaa nu gaafatti gaaf tokko. Odudhuma walqabatuun ajajni olaanaa ABO Woboo guyyaa gootota Oromoo Eblaa 15 waggaa waggaan yaadatamu ilaalchisuun ibsa baaseen imaanaa gootota wareegamtootaa bakkaan ni geenya jedhe. Goototi waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo abbootii isaanii irraa dhaalan tiksanii qabsoo bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisaa jiru diina ari'anii adabaa jiru kan jedhu ibsichi gaaffii Oromoo isa bu'uuraa kan ta'e bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa xumuratti gochuuf waloon hiriiruun akka barbaachisu dhaamee jira. Gootonni dukanaa itti aanee dhiyaata.
Ajajni olaanaa Baawwaboo guyyaa gootota Oromoo ebla 15 waggaa waggaan yaadatamu laalchisuun ibsa baaseen imaanaa gootota wareegamtootaa bakkaan nageenyaa jedhe. Gootonni wareegamtoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof amanamoo ta'anii imaanaa abbootii irraa dhaalanii fi dirqama isaanii raawwatanii darbaniiru kan jedhe Baawwaboo. Imaanaa sabnichi kenne galmaan ga'uuf hojjechaa wareegama lubbuu baasaniiru kaayyoo fi akeeka qabsoo bilisummaa Oromoof waardiyyaa dhaabbatanii bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf gootummaan falmachaa kuffisanii kufanii jedhe. Hooggantoonni qabsoo bilisummaa Oromoo Oromummaa isaaniif dursa kennuun amantiin gargar hin baanu jechuun ebla 15 bakka Shindiggaa jedhamutti erbuu isaanii eeganii wareega qaalii baasaniiru jedhe Baawwaboo ibsa kanaan. Isaan kun seenaa keessatti faajjii qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uun yaadatamu. Tokkummaan uummata Oromoo amantii kutaa gandaa fi gosaan kan addaan hin baane ta'uuf gootonni Oromoo dhiiga isaaniitiin katabanii darbaniiru jedhe. Abaa'oonis sababa kanarraa ka'uudhaan ebla 15 guyyaa gootota Oromoo jedhee moggaaseera. Guyyaan kun guyyaa damboobaa, guyyaa jabina, guyyaa injifannoo fi hamileedhaan itti guutamnu ta'ee yaadatamaa jedhe ajajni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo. Har'as diinni saba Oromoo bu'uura tokkummaa keenyaa kan ta'e Oromummaa diiguuf dhamaa jira. Duula walirraa hin cinne waboo irratti labsee bobbaasee jira. Shira waraana bilisummaa Oromoo irratti xaxuun diiguuf dhamaa jira jedhe. Diinni saba Oromoo sabboontota Oromoo fi uummata Oromoo ajjeesuun sodaachisee jilbeenfachiisuuf abbalaa jiraachuu eeruun Oromiyaa kibba, kaaba, lixa, giddu galeessa, kibba bahaa fi baha keessatti ilmaan Oromoo manaa fi qabeenya Oromoo mancaasaa jiraachuu ibse. Quunnamtii intarneetaa fi bilbilaa uummata irraa kutee odeeffannoo addunyaa irraa adda baasuun duula sanyii duguuggaa geggeessaa jira jedhe Baawwaboo. Gootonni waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo abbootii isaanii irraa dhaalan tiksanii qabsoo bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisaa jiru. Diina ari'anii adabaa jiru jedha ibsichi. Diinni mirga Oromoon qabsoo isaatiin argate of duuba deebisuuf boolla fageessee qotus itti hin milkoofne jedhe. Har'as tarkaanfii lola ofirraa ittisuu fudhateen duula irratti labsame fashilsee wareegama qaalii baasuun waraanaa weerartuu boolla ofii qotanitti gatuun injifannoo galmeessaa jira. Qabsoo saba kanaaf wabii fi gaachana ta'uu ifatti mul'iseera jedhe. Yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo wareegama lubbuu, qaamaa, qalbii fi qabeenya itti baasuun gaaffii bu'uuraa Oromoon qabu deebisuuf falmaa dhooftuutti jiraachuu ibse. Abaawwaboon kabaja guyyaa gootota Oromoo laalchisuun ibsa baase kanaan qabxiilee ijoo kabaja guyyichaa wal qabatanii fi haala qabatamaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti deemaa jiran irratti fuulleffatan 8 eeruun waamicha dhiheesseera. Qabxiileen kunniinis waraanni bilisummaa Oromoo imaanaa goototi wareegamtoota Oromoo nutti kennan bakkaan ga'uuf waadaa keenya haaromsannee tarkaanfii laalessaa diina irratti fudhachaa jiru itti fufna. Qarree fi qeerroon Oromoo akeeka gootota keenyaa bakkaan ga'uuf fincila uummanni keenya geggeessuuf finiinsuu irratti qooda keessan akka bahattan waamicha goona. Bakka bakkatti karaa cufuun weerartuu danqaa jirtaniifis kabaja qabnaa jedha. Qabxiin sadaffaan Oromoon marti faana gootawwan Oromoo kumaatamaan wareegamanii hordofuun bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa galmaan ga'uuf akka waadaa keessan haaromfattan dhaamnaa jedha. Ilmaan naftanyaa fi ergamtoonni isaanii mirgoota uummanni Oromoo wareegama qeerroo fi qarree Oromootiin argatan butachuu fi of duuba deebisuuf ifaajaa jiru. Kanaaf ammoo uummanni Oromoo mirgaa fi lafa wareegamaan arganne kana akka jabeessinee tikfannu gadi jabeessinee dhaamnaa jedha. Falma hadhaawaa waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti geggeessaa jiru humneessuuf gumaacha keessan dachaan dabaluun akka nu cina dhaabbattan waamicha dhiyeessinaa kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo. Hawaasni idil addunyaas lola ilmaan naftanyaa uummata Oromoo irratti labsan waliin wal qabatee uummata qeesaa irraa buqqee fi qabeenya isaa manca'e cina akka dhaabbataniif gaafateera. Ilmaan Oromoo marti ebla 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kabajaa olaanaan akka yaadattan dhaamnaa kan jedhe ajajni olaanaa Abaawwaboo. Gaaffii Oromoo sabuuraa kan ta'e bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa xumuratti gochuuf akka harka wal qabannee sossoonu dhaamnaa jedheera kabaja yaadannoo guyyaa gootota Oromoo laalchisuun ibsa baase kanaan. Waraanni bilisummaa Oromoo dirree irraas ergaa baga geessanii dabarsee jira. Itti aanaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Gammachuu Abbooyyee guyyaan goototaa guyyaa warra bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf wareegaman itti yaadannu irraas barannudha jedhan. Akeeka isaanis kudhaamannee galma qabsoo keenyaaf kan itti hojjennudha jedhanii jiru.
Guyyaan gootota Oromoo guyyaa gootonni keenya shira diinaa farra tokkummaa ta'e fashalsuun wal faanaa itti wareegamanidha. Nutis kaayyoo isaanii qabannee karoora diinaa dura tokkummaan dhaabbachuun erbuu keenya haaromfannaa jedhan qondaalli olaanaan waraana bilisummaa Oromoo kun. Kabajamtoota miseensota waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoo keessatti wareegama ulfaataa baasaa jirtan, kabajamtoota deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan, akkasumas kabajamtoota uummata Oromoo maraaf maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa bakka bu'uudhaan baga guyyaa gootota Oromoo bara 2022 isiniin ga'e nuun ga'e jedha. Guyyaan gootota Oromoo bara 2022 yommuu kabajnu seenaa gootota Oromoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatiif gootawwan lubbuu isaanii qaalii dabarsanii kabajaan yaadan irraas baran irra dhaabbannees akeeka isaanii itti wareeganiif erbuu keenya itti haaromfanna. Guyyaan kun guyyaa gootonni qabsaa'onni Oromoo shira diinaa amantii Oromoo qooduuf Oromummaa balleessuuf karoorfate farra tokkummaadhaa ta'e Oromoo awwaaluuf ofiif gootummaadhaan wal faana itti wareegaman. Isa kan fashalsuudhaan gootummaadhaan guyyaa isaan itti wareegamanidha. Nutis kaayyoo isaanii qabannee karoora diinaa dura tokkummaan akka dhaabbannu jedha. Sirni biltsiginnaa fi finxaalanyiin abjuu Minilik qaban ji'a tokkotti waraana bilisummaa Oromoo balleessine jechuun yeroo duula Oromoo irratti bananitti gootota keenya kana yaadachaa jirraa kan jedhan ajajaa olaanaan waraanichaa kun murni biltsiginnaa dirree waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u keessatti humnoota naannolee finxaaleeyyii faannoo fi humna addaa Amaaraa, liyyuu poolisii Somaalee, humna addaa Oromiyaa fi milishaa Oromiyaa humna tikaa fi waraanaa Eertiraa fi Impaayera Itoophiyaa bobbaasuun duula Oromoo cabsuuf weeraratti seenuu yaadachiisanii jiru. Kun itti fufiinsa weeraraa Minilik akka ta'etti fudhatamaa jedhan. Yeroon isaa immoo yeroo Oromoon wareegama guguddaa kaffalee qe'ee ofii dhuunfachuuf jirudha jedhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos karoora diinaa hubatee wal'aansoo godhu jabeessaa jira kan jedhan Gammachuu Abbooyyee biyya keessaa fi alaa warra tumsa godhaniif galataa qaban ibsanii jiru. Tumsa kallattii hundaan gootan cimsaa itti fufaa qeerroo fi qarreen gara waraana bilisummaa Oromoo kottaatii diina Oromoo balleessu nu waliin qoladhaa jedhan. Dirree qabsoo dabalataa uumuu fira qabsoo horuufis ta'e sagalee waraana bilisummaa ol kaasuu irratti hojjechuun nu cina dhaabbadhaa jechuun uummata Oromoo biyya keessaa fi ala jiruufis waamicha godhaniiru. Diinni keenya sirna Itoophiyaa PP'n hoogganamu fi finxaaleeyyiin sirna Minilik deebisuuf abjootan objuu isaanii dhugoomsuuf baatii tokko keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuun labsanii dirree waraana bilisummaa Oromoo keessa socho'u maratti humnoota naannolee impaarettiidhaa kanneen akka faannoo, humna addaa Amaaraa, Somaalee fi sabaaf sablammoota milishaa, poolisaa fi humna addaa Oromiyaa, humna tikaa Impaayera Itoophiyaa fi Eertiriyaa, raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaatii fi Eertiriyaadhaa woboo balleessina jechuudhaan Oromoo irratti duula qindeessuun lola jajjaboo Oromoo cabsuudhaaf aggaammate Oromiyaa irratti banuun weerarratti seenanii jiru. Lolli ammaan kana deemaa jiru kan Oromoo caalaatti akeeki diinni Impaayera Itoophiyaadhaa agarsiisaa jira. Woboon karoora sagantaa diinaa Oromiyaa fi Oromoo irratti qabu hubatee humna isaa lola kanaaf akka ta'utti qindeessuun ofirraa ittisuu bira dabree diinaas haleeluu irratti jira. Lola kanaanis bakkoota kanaan dura dhuunfatan deeffachuudhaaf taasifamu ofirraa qolachuudhaan qophii lafoota hafanis qabachuudhaa taasiseen lola wal dura dhaabbataa jirra. Kanas ammoo waan dhugoomsuudha. Kunis hamilee fi of kenniinsa gootawwan woboo fi deeggartoota uummata Oromoo addatti kan biyya keessaa fi biyyoota alaatiin of ijaaranii kanneen woboo gargaaraa jiraniif injifannoon galmaa'aa jirudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo tinnisuun tumsaa fi deeggarsa haga ammaa gootaniif maqaa ajaja olaanaa ABO wobootiin galatoomaa isiniin jechaa lola hadhaawaa keessa jirru kanas fufiinsaan injifannoon goolabnee galma yaadne gahuun akkasumas wareegama haga har'aatti baasne firii goonee xumuruuf tumsi ummati keenya ka durii caalaa akka nu barbaachisu ta'uu beek. Kanaaf tumsa deeggarsaa fi yaadaan kan akka duubatti hin deebineef tokko ummanni keenya biyya keessaa
akkuma kanaan dura gochaa turtan of eeggannoo cimaan tumsa kallattii hundaa akka danda'amee fi haalli hayyametti waraan bilisummaa Oromootiif jabinaan akka taasistan jecha isin yaadachiif. Lammaffaa qeerroof qarreen Oromoo karaa argattan hundaan waraan bilisummaa Oromootti makamuun leenjii waraanaa akka fudhattanii diina qe'eetti nu weerara jiru ofirraa ittiftan dhaamman. Waraanni bilisummaa Oromoos isin simachuudhaaf qophii ta'uu yaadachiifna. Sadaffaa ummanni keenya biyya ambaa jirtan gargaarsi isin gochaa turtan waraan bilisummaa Oromoo sadarkaa kanaan gahuu isaa itti boontan kan isin boonsu ta'uu yaadachiisaa. Sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo amma irra jiru dirqama keessan dachaan akka dabalu qabu akka hubattan shakkiin qabu. Haaluma kanaan gargaarsa diinagdee woboof gochaa turtan bifa qindaawaa fi walta'iinsa qabutti guddisuun yeroo sagaleen tokkoon woboo tumsitan amma ta'uu yaadachiif. Qabsoo bilisummaa Oromoo dirree qabsoo dabalataa kan akka fira qabsoof horuu sagalee woboo ol kaasuu fi kan kana fakkaatan itti bal'isuu fi haala aanjaa ka qabdan isin ta'uu hubattanii walii keessan jidduutti mari'achuun humna deeggarsa woboo akka ittitan adaraa waliin itti dhaamman. Injifannoo uummata Oromoof qabsaan fulleen qabsoon itti fufa. Gara oduutti aanutti wayitaa ceenu ammoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti dilbata darbee kaasee yoo xinnaate dhalattoonni Gumuzii 80 caalan jumlaan ajjeefamaniiru. Haleellaa qindaawaan waraana mootummaa fi humnoota faannoo akkasumas humnoota naannolee biroo achi qubsiifamanii jiraniin akka raawwatame himu dhalattoonni Gumuzii OMN dubbise. Haleellaan waggoota afran darbaniif nurratti xiyyeeffatamee raawwatamaa jiru gocha duguuggaa sanyiiti jedhu. Abrahaam Birroo dhalattoota Gumuzii dubbisuun gabaasa oduu kanaa akka itti aanutti qopheesseera. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti dilbata darbee kaasee haleellaa qindaawaa waraana mootummaa humnoota mootummaa naannoo Amaaraa bobbaasee fi kan naannolee mootummaan federaalaa bobbaaseen yoo xinnaate dhalattoonni Gumuzii 80 jumlaan ajjeefamanii jiru. Namoonni lama immoo madaa'anii jiru. Dhalattoonni Gumuzii OMN dubbisee akka jedhanitti haleellaan kun dilbata ganama aanaa bulan ganda Godoraaree keessatti bakka dhalattoonni Gumuzii abidda qaqqaamachaa turanitti irratti banamuudhaan eegalame. Namoonni 55 aanaa bulan ganda Godoraaree sana keessaa jumlaan yoo dhuman lama immoo madaa'anii jiru. Haleellaan kun babal'ate aanaa Daangur gandoota akka lakkoofsa 3 fi Dilsaambee jedhamanittis namoonni 25 ajjeefamanii jiru. Aanaa Maandura gandoota Oshingii fi Yakittaa jedhamanittis haleellaan kun turee jira jedhu dhalattooti Gumuzii. Naannoo Beenishaangul irratti Matakkal godina Matakkal irra aanaa bulan qabalee Godoraaree jedhamu irratti uummanni Gumuz otoo isaan ta'anii abidda kan qammatanii waraanaan mootummaadhaa fi faannoo liyyuu Amaaraadhaa fi Sidama dabalate milishaa gandaa dabalate otoo isaan ta'anii lafa ganama irratti dhaqanii isaan irratti miidhaa deebiisanii namoota 55 lubbuudhaan hin jirani. Namoonni lama immoo madaa'anii jiru. Guyyaan isaa gaafa maadiyaa bultii lama lubbuun badeemmoo 55 namni lama immoo madaa'anii. Bulan qofaa miti aanaa Maanduraa jedhamu irrattis akkasii waraansi ka'ee manni namoota baay'ee gubatee ture. Lubbuun namaas badee ture. Naannoo Daangurii irrattis lubbuun 25 akka ni badeetti. Namoota ajjeeffaman kanneen keessatti daa'imman hawwanii fi maanguddoonni ni argamu jiran. Humnoonni bobbaafaman qabeenya beeyladaa fi oomisha dhalattoota sabichaas barbadeessuu himan. Dhumaatii waggaa afran baranaa naannoo Amaaraa aanaa Jaawii keessatti dhalattoota Gumuzii 490 caalan irratti raawwatame kaasee uummanni Gumuzii ammallee duguugamaatuma jiraa ka jedhan dhalattooti sabichaa uummanni keenya wasana namaa dhiibees hin beeku nama waliin jiraachuufis rakkoo hin qabu lafa keenyaaf duguugaan sanyii nurratti raawwatamaa jedhan. Liyyuu Amaaraa faannoo dabalatee Matakkal kan keenya jedhanii fi lafichaan dhaallaf jedhanii dura namoota kana balleessuu qabna fedhu
jalqabni isaa kana fakkaata. Gadduudhaan lafaan midhaan nuti hin qabne nuyi lafaan qabdan addana jedhaniiti malee waan gara biraa miti. Qaamoleen mootummaa dhumaatii uummata gumuzii kanatti xumura gochuu fi fala barbaadu caalaa dhumaatii walirraa hin cinne itti filatanii jedhu. Wanta kana yeroo hundumaa gizee nuyi gabaasa goonu sobaa jedhanii as sabaabalu. Sobaa jechuun kun immoo rakkina itti hin bal'ise malee rakkina kana xinneessuu hin dandeenyeeti. Asiraa gara fuulduraatti otuu inni sobaa jedhamu kun qaamaan achirratti argamanii waan isaa hubatame irraa rakkinni kun baduu danda'u malee biiroodhuma taa'anii sobaa kun inni jedhamu kun rakkina bal'isa malee waan tokko rakkina kana balleessuu hin dandeenye akkam keessanitti warra dhimmisaa ilaallatu Human Rights Watch jedhamuusi alama ministaatiitti Adiraa akka abeebsaatti dhiyeessaa jirraatti Adiraatti nu yaalaa hidheetan. Qaamoleen mirga namoomaaf falmanis dararaa sabni gumuzii keessa jiru quba hin qabanii jedhan. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessaa furmaata laachuuf waggoota dura komaandi poostii hundeessuun isaa ni yaadatama. Furmaanni komaandi poostii kanaan dhufe garuu tokkollee hin jiru. Oduu maddeen alaarraa arganne keessaa immoo Afrikaa kibbaatti jalqaba torbee kanaa keessa roobni guddaan rooba hordofee mucuca lafaa fi lolaa cimaa uumeen lakkoofsi namoota dhumanii 340 caaluu mootummaan biyyattii beeksise. Warra dhume kanaan cinatti namoonni 41,000 caalan qe'eef qabeenya isaaniirraa yommuu buqqaan mootummaan biyyattii roobii darberraa eegaluun labsee yeroo hatattamaa labsee jira. Gabaasota maddeen garaagaraa guyyoo waariyoo akkatti aanutti isinitti. Devastating flooding in the South African city of Durban and the surrounding area. Afrika kibbaa lola torbaan dabarkees uumama hordofee lakkoofsi namoota dhumanii 340 caalu mootummaan biyyattii beeksisee jedhan. Hammaleellee namooti lakkoofsaan 50,000 dhiyaatan qe'eef qabeenyi isaanirra buqqa'uun gaagam namoomaa jabaaf saaxilamu isaanii dubbata. Lafti taateen kun itti uumamtee jedhan dheedi durbaan kuta bulchiisu Waazulu Naataala yoo ta'a. Warra dhumat kanaan alallee namooti hedduu waaruu yookaan baduun barbaadamaa jiraachuu isaanii gabaasne turre. Dheedi kana bokkaa yaandoo roobu hordofe mucuci lafaatiif lola uumam jedhanii manni hedduun diigame. Dildilli hedduun barbadaa'ee qabeenyi baay'eellee manca'ee jedhu. hanqinni war lubbuu oolchuu jiraachuu irra kaka'e namooti fiixee manneen irratti ugguramanii yoo mul'atan miidiyaaleen hawaasaa agarsiisu. Afrika kibbaa duub jijjiiram haal qilleensa irra kaka'e rakkoon biftana uumama akka danda'e saayinsistooti dursana akeekachiisaa turan. Taatullee duub hojiin nu baay'achuu irra kaka'e tajaajila lubbuu oolchuu haala barbaachisa ta'een kennu dadhabu kennaaf dhiifam gaafadhaa ka jedhe kantiibaan magaalaa Teekiinstoolis Kuwaandaa sarar ibsaatiif bishaanii sabab lolaatiif mucuci lafaatiin amma tammidhaasaa jiru jechuusa miidiyaatti waadaan kun ka jiraatu malee dhaabbileen uummata kun tokko tokko suphamanillee hedduun isaanii akkuma barbadaanii jiru jedhan. Ramaphosa is that he said that this is a tragic toll of the force of nature and the situation calls for an effective response by government. Suuraalee viidiyoon miidiyaa hawaasa irratti uummataan qoodamte akka mul'istuutti dildil gugurda dabalatee qabeenyi nama hedduu umni bishaanii kanaayyoo diigamanii mul'ata. Warri laf kooffee gubbaa jirtan manan bayna jechuun ajaja kadabarse mootummaan Afrika kibbaa uummati laf dhooqaa jirtan immoo bakka lafti ol ka'oo baqadha jechuun gaafachaa ture. Viidiyoolee miidiyaan biyyaalessa maxxansaniin sibiil gugurda qofa don taane lafeen nama halola kanaan lubbuu dhabe daandirra mul'achuun guddum gara nama yakkuu jirti. Mootummaan Afrika kibbaa roobii dabirra jalqabuun labsii yeroo hatattama balbaloomsee taa'u. Pirezidaanti Siriil Ramaphosa jijjiirama qilleensa aalatee jechuu isaanii Aljaziiraan gabaate. Walumaa galatti oduun har'aaf qabnu kanneen turan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waan waliin turtaniif galatooma.